harar jechuun lakkoofsa jedhani warri waa himu harar jechuun lakkoofsa jedhani haan lakkoofsa 5 bakka buuti raan lakkoofsa 200 bakka buuti raan lammaffaallee lakkoofsa 200 bakka buuti waligalatti 205 jechuu asheek abaadir nama jedhamutu jedha warri seenaa gaafa galu yaman irraa ulamaa 205 fidee naannoo harar keessa qubsiisee sababa san maqaa harar jedhu moggaafate jedhan kanaafuu harar jechuun immoo yoo makkaaf madiinatti salaatu dadhabde soomu dadhabde biyyi harar siyalaan dabrinii jedhan aasimaan addunyaa 4 jedhan magaalaan gurguddaan addunyaa seenaa keessatti makka madiina beeytal maqdis harar seenaa keessatti afran kana jechuudha harar jechuun biyya moototiiti biyya hayyootaati Itoophiyaa keessaa biyyoonni jalqaba seera poolisii baasetti fayyadamaa ture ummata harar namni poosta beetii yeroo jalqabaatiif itti fayyadama akka Itoophiyaatti ummata harar akka seenaatti jechuudha harar keessatti bakki teessuma moototaa keessaa teessumni imaamu Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi كجدم أحمد جيران يجون يقربا متبين اسمه أشوري اسمه بتاع دربته بيسنتو مدرسة لفت سنت هندت أكيدا وانا ركاك أبدوف كتات يرمى وانا ركاك أبدوف كابسو وانا ركاك أبدوف ورقم الديني وانا ركاك أبدوف وان هرك يسابه متي وان دور أبوتين دلون ندبر وقا كوما دورة كيسة تورتو هرأ بيسن بي علماء بي دعاني كيسة إلى يومنا هذا التؤمشو أخبرني من أقباسنا ملسنا هما إثيوبيا كيسة بي يروكنا أمت أكهرر حلقات علمي باين أنك أبدو في كعلماء نقول قدام كيسة أو مش ماجرو كإثيوبيا تنجر هرر نقف هرر نقف كيسة كوني كنا ربيتي